ججبا في اللافا جينوتا في لينا قصد بادته توتهاجا دنيا هند براخاته خراسها بوتا الرد سبته توتي تندم يوم والفكات توتهاجا دنيا دبرا خاتي خراسها بوتا الرد سبت رورو في هراري خيست يوسيتي توتي تندما يوم والفكات أمانا أمتا يبوتي فدت نقام نباتي أبار ما هما ورابو لكنا خاتي أفنبوتي بديت أكملي هدا في هرارسان قدو دررمتي فتنا دفاف وصوت مافجنكان در رسالالتو فتنا وياني دا وصوت جباتو مرقكي أفجت هدار الأبدي إسلام ما تنياف كله الزبمتي إسلام ما تنياف كله الزبمتي أكوان قودني هدا في نصري دان هدان قودساني نسرين تقمتادا وانا نورمتي درراني ساني عدم فقيف من ناتا في ميداني أني منكيا أوي فدي بلو خنين جروتي ياف كانني بولولو وما دبي دبي بلتي تفسدادي إساني نافجتشا هدمي هداتي دقدي وسما نافويا مكاساني دهو سنو ما كان فدي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو لي وانكي أقالي في غاري درا درسو الآن شاكيتا كمال يوخاهو لبان نبت وانتن اسن جاد هندي كيسان غلطو ما الفادا ونرى اسن جاد هندا كيسان غلطو ما الفادا رب سنا خبجما كيسو ورئي بكي خردفتن هندي كيسان خبجما اسن جال نمتك سواس كيسا الحمد لله اسكيسا نمن منتكو كان عارف اللي كان مفاتيس اللي كان رفاتيس اللي هندي كيسان غلطو ما ورني سغلي نافتاتن هندي كيسان غلطو ما الفادا من خيابه ربي قدرت أكمل منات دي من هاستني الفادا غلطو ما هندي كيسانو كيروف قري خبيه كيسا خنبيه نلافا غودي هو يرتن هندي كيسانو بكما يرتنيتي هندي كيسانو غلطو ما الفادا دا اكسما بوليسين اوريميا دا أكن هردفتني فهمتني يرتني هندي كيسان كنين دابتني خاتني وفي كيسن رفض أبدني بوليسين أوريميا دا كسن نبولجتني منا هدا إنجلتو يرتني منا أدا خبان نبولجتني بالبلاس نرى هولد الدني قبضتو نرى باسو الدني أك أودي بين شرطة تين في الديب حركة الدني نتنهينو يتني نخبا يتني الفات دا بوليسين أوريميا أودي بدا ميتي أبا بربادني اتهما أوديبي في بوليسين أوريميا تكاميتيو لغارة بيتي خانين كاتلسني فيهم أسو أك أوديبي يادوتي بوليسين أوريميا دا يادي سلا أمان أورمو لفرق رمى تدري لغا خانين سبان جري بوليسين أوريميا دا نما براسيتي غاو دفتني أبدو سالفتي قانيوفتي نكبايتا كاسيتي خا أوديبين شر برانا تطراف
godina hanga aanaatti hanga magaalaatti nirratti bubbaa turan waan ittiin qabnu jedhanii galataan na hidhaa na amananii cirees laaqanas haa nyaadhuuf hinirra jedhanii na amananii ganna baasanii akka barbaadanitti tajaajila guddaa naaf gochaa turan poolisiin Oromiyaadhaan ni kabajaa ni jaaladha kaleessas ummata wajjin dhamaa turte har'as dhamoo jiranii daataalee hedduu akkan hidhamtoota keessa seenee guuradhullee na cinaa dhaabbatanii hidhamtoota hedduullee suuraa kaasee yaada jiraas irraa fudhee waan jiru hunda naaf baasanii poolisoonni Oromiyaadhaa kabaja guddaa na biraas ta'e ummata Oromoo biraas qabanii akkasuma guyyaa kaleessaa yookaan guyyaa dheengadda irraa hidhamee hanga guyyaa kaleessaa an bahutti hidhamtoota takkaa manadhaati gabbaasanii hin beeyne ana arganii gabbaasan jechuudha gara alaa gara aduutti jechuudha waggoota hedduu murtii takka malee rakkoo takka malee yakka takka malee ijoolleen Oromoodhaa mana hidhaa hunda dararamaa jirti kana beekaa dhugaadha ani hidhame annin akka dhuunfaattis ta'e akka gamtaattis ta'e akka Oromummaattis ta'e akka amantaattis ta'e akka hiriyaattis ta'e namoonni hedduu waan na beekaniif kallattii gargaaraan akka maatis ta'e akka firaattis ta'e namoonni ana baasanii fi namoonni anaaf dirmatan hedduudha yaa Oromoo garuu ijoolleen Oromoodhaa bakka hunda dararamaa jirti ka dararaa jiru ammoo ODP'dha. ODP'n shirata xurraa mujrima yookaan irra hamtu ta'u irraa har'as guyyaa har'as alaabaa abaawoodhaa akka bakka irreechaatti uummanni qabatee dhufne jila sarartee himtee jirti. Ani irreecha kabajaan kabajna jechuun miti abbaan barbaade irreecha kabajuu hin danda'a. An akka Haydaritti ammoo irreecha hin kabaju anaaf shari'aan tiyya naaf hin ayyamtu garuu ummanni akka balaa dhaabbatuuf akka Oromiyaa fi Oromoon walitti bu'uuf akka lolli guddaa fi shirri guddaan xaxamuuf alaabaan abaawoodhaa akka gadi hin baane dhorku jiran shira xaxu jiran kana hojjetaa jiru ODP'dha. ODP osoo hin taane OPDO'dha. OPDO dullatti jechuudha. Kanaaf bakka hundatti daataalee jiraa ragaalee jiraa badii jiraa takka takkaanin dalaguu jira isin biraan gahaa sa'a muraasa qofa guyyaas miti sa'a muraasa qofa naa kennitan. Kanaaf hojii ODP'dha hundi keessan beeytanii bakka jirtanitti akkuma jirtanitti bira taa'uun dirqama keessanii. Kanaaf ummanni Oromoodhaa kanaaf akkasi beekee akka ODP'n shira guddaa ummata Oromoo irratti gufuu guddaa ta'aa jirtu kana ummanni Oromoos beekee itti imaluun itti deemuun fakkeenyaaf ana paartiilee garagaraatti waliin qabsuudhaaf jechuun shirri isaan xaxan waan hedduudha. Shirri isaan xaxan waan hedduudha. Shirri isaan narratti hojjetanii fi narra xaxanii fi narra yaadan waan takka lama mitiyyuu tokkoffaa baadiyyaa keessa deemee uummata keessa deemee uummata ijaaraa jira paartiitu ergeera jedhan kunis kan ta'eef akka tilmaama kootiitiif akkan irra gahetti dhiyoo kana kamaal galchuu miidiyaan hiliif simachuu isaa ifa galaadha beekamaadha. Kanaaf an kamaal galchuu dhugaa rabbiitti akka nama hajji dhaqee hidhamee tokkotti akka nama hajji dhaqee rakkoon tokko irra gaheetti ijoollee wajjin bakka sanitti arkamee ijoollee kaniin simadheef sababa saniif malee waa'ee dhaabaas waa'ee ODP's waa'ee kaafaa'us waa'ee abaa'us wanti beeku hin jiran. An akka mataa kiyyaatti kaniin beeku islaamummaa kootii fi oromummaa kootiitti amana. Kanaaf oromummaa kootis islaamummaa kootis ni gammada malee wanti an gaddu takkas hin jiru. Ifa maal takka asumaan Habiibaa jedhamti dhuftee na rabbashu jirtu istiidiyoo ollaahi habutti chaw jedhin nagaa yaa paapaa jedhin paapaa
dhiifama istiidiyoo soon cufanne Habibaan cabsitee dirqiidhaan akka ODP'tti ol na seentee dhiifama guddaa siin gaafachaatiin dhugaa rabbitti dhiifama guddaa siin gaafachaatiin tarii namoonni tokko tokko sababa ODP'n Haydariin hidheef akkas xamadechuun dandeessanii an ODP dhimma kiyyaa mitiyyuu garuu dhugaa yoon dubbadhe akka paartiilee kaawwan irratti bakkeen kabaja guddaa ODP'dha garuu ODP'n takka tan jijjiirama takka hin qabduyyuu waan takka sin garsiisa qarshii tan agartanii Oromoo qarshii tan agartanii qarshiin tun akka Itoophiyaatti qarshii takka gamanaas qarshii matakka gamanaas qarshii matakka achi galabbatus darbitus kaaftus buuftus qarshii matakka jijjiirama takka hin jiruyyuu kanaaf qarshiin tun gamanaas qarshii matakka kanaafi ODP jechuun warroota fakkeenyaa fi namoota godina Baalee irratti godina Arsii irratti godina Jimmaa irratti bakka hunda irratti ummata ficisan fuudhaa muudama kennaa fi bakka hundatti jijjiiraa aangoo yaraa ol kaasaa deemuun gaafii takka malee kan itti malaa jirtu kana hanga guyyaa har'aatti foollee makiinaadhaan dhufanii naannoo hundarraa fe'anii achi walitti qabanii alaabaan abaawoodhaa akka fe'amtee dhufni takka akkan dabarre jedhanii qeerroo fi foollee walitti qabamanii ijaaraman gorsuu turan jechuudha foolleen gariin diigee harkaa bahe kana akkuma reefsin jedhee shira guddaa irreechara xaxanii ummata fixuuf deemanii ummanni kunis aalimmanis sheekanis dhagahullee baatu hedduun islaamaa hedduun musliimaa anaka kootti irreecha kabajaan kabajana jechuu kiyyaa miti anaka kootti nama irreecha kabajuu miti qabsoo takkallee irraa hafeen beeku irraas sinafu irraallee hafaan jiru rakkoon ummata Oromoo rakkoo kiyya rakkoon islaam biyya kana rakkoo kiyya garuu ODP'n guyyaa har'a alaabaan abaawoodhaa akka hin inni qeerroof qarree walitti qabanii gorsa gara garaatti kennanii gariin diigee harkaa bahe akkasitti shira guddaa fi gocha guddaa raawwachaa jiran ODP'n ammas waan godina Harargee bahaa aanaa jaarsoo dalagamaa jiru yeroo dhihootti maal akka isin fidu anatu beeka alhamdulillah rabbiin qarqaaree waan waraabe hundallee takkallee keessaa hafne ummanni Oromoo godina sanii godina Harargee bahaa aanaa jaarsoo hundi hiriira bahuudhaaf deeqaa muraasa yoo hafu qeerroo fi qarree wal gurmeessanii takka takkaan osoo jiranii akka tasaa rabbiin na baase godina irraa ilaa hanga magaalaatti hanga aanaatti kan mana murtii qorataa fi nama kudhan nama 20 ol baazawee waan isiniif hin miidiyaan kenna miidiyaan hiliif miidiyaa haqaa miidiyaa dhugaa miidiyaa hayyama guutuu mootummaa federaalaa qabu miidiyaa hayyama guutuu akka miidiyaa kamitti illee socho'uu danda'uudha qabu hayyama guutuu miidiyaa qabudha waraqaa eenyummaa miidiyummaa kiyyaa ka gaazexeessummaa kiyya arkan ka miidiyaa arkan laayisensii arkan hundaa'u arkan takkallee fudhachuu hin dandeenye jechuudha dabareedhaan jijjiirama na gaafachaa na qorachaa sa'aatii 20 oliif achitti lafarra na rakkisaa turan jechuudha an dhugaa rabbiitti hidhamellee jechuu kiyyaa miti ani hidhamne waan akkas hin taane hin miidhamnes hin dhahamnes hin arrabsamnes garuu wanta ansiifamuu barbaadu ilmaan Oromoodhaa hangamtaa akka dararamaa jiran ilmaan Oromoodhaa hangamtaa akka cunqurfamaa jiran hangamtaa akka miidhamaa jiran isinitti fuun malee ODP'n akka mataa keetti dhiibbaa narra geesse takkallee hin jiru nas hin dhoofnellee na hidhuun sun anaaf laaftudha wanta atama addaan baastee beeku qabdu ODP'n na qabdee nan hine nan tumne nan garafne bakka hamaan nan hine fuutee mana darbitee poolisiin Oromiyaadhaa akka gaarii na bulchite akka gaarii na bulchite na kunuunsite bakka ofii bultu neelaa kaatee na bulchite na kabajte suuraa na wajjin kaatee suuraa san akka mastaawashaatti kaayee nuti bilisoomne gaafa bilisoomne suuraa kenna gadhiifna akka gad hin dhiifne jedhanii waadana sensanii suuraa wajjin kaanii gadhiisan jechuudha an akka kiyatti ODP waan takka na goote osoo hin taane namiite osoo hin taane ummanni Oromoodhaa hangamta akka kaabaa kibba bahaa dhihaa
miidhamaa jira asirraa fudhachuu dandeessan asirraa tilmaamuu dandeessan asirraa ilaaluu dandeessan jechuudha. An homaan taane jira isinnaa jirtanii hundarraa rabbiin kee jira qeerroon jirti qarreen jirti poolisiin oromiyaadhaa hawaasa guutuun qaba. An akka mataa keetti waa takka hin ta'u dirqamtee osoo hin taane jaalattee osoo hin taane dirqama mataa isheetti ODP'n na kadhatte malee na baaste malee kadhadhe malee dhaatiin bahu. Kanaaf an akka mataa keetti miti wantiin deddeebi'ee ammas isinitti himu akka oromootti oromoon guutuun hangam takka akka miidhamaa jirtu oromoon guutuun akka dararamaa jirtu achi keessatti asirraa tilmaamuu dandeessan. Godina hunda aanaa hunda ilmaan oromoodhaa dhumachaa jiran ilmaan oromoodhaa mana hidhaa jiran sababa garaagaraatiin kana beekuudha qabdanii jechaatiin an akka kiyyatti hin tumamne hin tuqamne miidiyaa hiliif qabannee karaa godina harargee bahaa kan imallee ummata miskiina harka hin qabne miila hin qabne hawaan nyaatan hin qabne kabeela han dhaqqabuudhaaf gandaa hayyicha beekamaa wareegama guddaa biyya kanaafis tahee oromoodhaaf kafalee ganda bakara waareetu beelehe jennaan kaaneedha inni jechuudha. Midhaan kumtaala midhaan makiinaa 3-4 feenee deemni walumaa galatti kan dura dhaqee fi kan amma booda dhaqeen alatti kumtaala 200 ol feenee hundaa'uu takka takkatti hirree fi hundaa'uu takka takka qonnee fi gammachiifne dokumentii waa'ee qarqaarsa kan ilmaan oromoodha Ameerikaa Austraaliyaa biyya keessa biyya alaa jirtan hundi keessan akka achirratti hirmaattan jennee maqaa gargaarsaatiin ilmaan keenya obboleewwan keenya haadholee keenya beelahan jennaan kiiloomeetira meeqa qaxxaamurree asi dhaqnee qarqaarsa godhee fi qarqaarsa goonee fi gammachiifnee biraa deebinee achumaanis seenaa bakar waaris hanga ta'e waraabbanne achi deebine. Dabalataanis ummata magaalaa Cogorsa Gooroo Ejirsa Gooroo magaalaa achuma godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo san keessatti Ejirsa Gooroo magaalaa jedhamtu san keessatti ummata miskiina barbaada jennee gargar irraa barbaannee walitti nu qabanii nama hanga ta'e kumtaalaan akkasumatti nama lamaaf kumtaala tokko qoonnee fi kenninee fi isaan irratti daataa sabaasabannee walumaa galatti rakkoof rakkisaa magaalaa kana keessa jiru jennee miidiyaa keenya fudhannee keessa yeroo gadi cecceenuu hawaasni tokkoffaa rakkina daandiin guutumaan guututti hin jiru jechuudha. Inumaa hoslaa jiraachuu yoo baate irra gaarii daandiin sun jiraachuu jira jechuu irraa. Daandii akka hin qabne, niitoorkii akka hin qabne, ifaa akka hin qabne, bulchiinsi nageenya akka hin jirre, akka dararamaa jiranii warroonni raasaa jiran arguuf teessan hiliif maltiimiidiyaa waraabee isin biraan gahuudhaaf deema. Kanaaf achirratti na qabanii kantiibaan dhufee na gaafatee kantiibaas irratti dubbisee isas intarviyuu godhee dhiifama. Kantiibaas dubbisee innis waan si ajaa'ibu arguuf teessa kantiibaas dubbisnee rakkoolee hawaasni dhiyaate kana takka takkaan itti dhiheessee amanee rakkoon maabiraatii jira rakkoon daandiidhaa jira rakkoon walqixxummaa mana hidhaas tahee akkasuma mana murtii jira kana hundi hawaasni gaafii dhugaa himatee himannaa dhugaa dhiheessee kana hundan sirreessanii kantiibaan magaalaadhaa ibsa kennee jira miidiyaa keenyaaf jechuudha. Sun hundi ni jirti dalagamaa jirti isin biraan dhaqqabnaa hawaasni keenya maal rakkate hawaasni keenya maaltu dhibee hawaasni keenya maalirra jira asirraa tilmaamuun asirraa qiyaasuun hojii teessan. Yeroo mootummaan silaa ummata wajjin ta'e qaama miidiyaa wajjin ta'e waan si ajaa'ibu wanti wareegama san guddaan kafalchiise ummanni godina Harargee Bahaa aanaa Jaarsoo suni
miidiyaa argineen bin nama imimmaan buhee jira takkaa gaazexeessaan urganuti dhalanni urganuti uumamni takkaa gaazexeessaan dhufeen beekodhanii dubbatan jechuudha keessaa hula gamixeetti jechuudha takkaa miidiyaa dhufeen beeku takkaa namnummaan nuti rakkoon teennaa haaftu takkaa miidiyaa dhufee kallatti ma yeroo takka akka tasaa ta'ee ifaan nu dhufee nuti TV laallu ganda biraatii fi godinoota biraatii fi naannoo biraatitti ummanni rakkina fi himata kallatti TV miidiyaatiin himata nuti kallattiitti himan nu qabnu Facebook rakkoo hunda gadhiisuudhaaf live waraabuudhaaf networking kenna bilbiluufu rakkisaadha nuti miidiyaa ammaa dhufee akka nu dubbisuu fi miidiyaa ammaa nu akka nu gaafachuun kun nu kabaja guddaadha nuti waan biraas dubbannu qabnu dabalataan ifaa kan qabne daandee kan qabne gatiin makiinaa nuti ittiin yaabbannu waaltahaa fi akkasuma walqixxummaa yookaan dhaabbata akka hin taane hawaasni kun kan dubbachaa jiru jechuudha kanamaa waraabdanii kanamaaf ol baaftanii namticha isiniif gabbaasuudhaaf deemnu san yoo rabbi ni agartanii suuraa isa gabbaasuuf deemna namticha san gabbaasuuf deemna har'a Jawaar Muhammad wajjin beellama qabna ture sababa irreecha kanaaf inni illee xiqqoo mashguulaa irra jira yoo rabbi as dhiyoo kanatti yookaan irreecha booda yoo tasgabbiin argame Jawaar Muhammad wajjin teenyee mari'annee rakkoo hawaasa keessa jiru kana hunda furuudhaaf anillee akka nama guddaa tokkotti sun ta'an akka nama xiqqaatti halkan guyyaa dalagaa kanaaf hawaasni Oromoodha haabaa kibba bahaadhiyaa kana beektanii akkatti maltan jechuun hin barbaada kana raseetti hin baay'isu kanaafi gamanumaan carraa kanatti fayyadamuudhaan wantin isiniif dhaamu barbaadu bakka jirtanitti akkuma jirtanitti fagoo ta'a dhiyoo ta'a as ta'a achitti achi asitti hawaasa keessan lammii keessan qarqaaraa cinaa dhaabbadhaa dhugaa isiniif hima obboleewwan harmiin keessan beelarra jirti obboleessi keessan qofa bulaa jira gandi keessan agabuu jira wal gurmeessa kallattii waldaadinis ta'ee akka dhuunfaatinis ta'ee bira dhaabbadha insha Allah waa lama asasine baasuuf deema nama seena qabeessa tokko Finfinnee irraa hatattamaan akka na argee deemuun ajajee fi na cinaa dhaabbate rakkoo hawaasaan akkaan furuuf lafee duudana ta'e eenyu akka ta'e inni sun eenyu akka ta'e isiniif deema ammaaf Kaanadaa jira fakkeenya guddaa fi barumsa guddaa hawaasni irraa akka baratuuf waan san dalayne rakkoolee godinaalee fi akkasuma aanaalee hundarra jirtu gadi baasuudhaaf deemu jirra kana obsaan eeggadha hawaasa qaalii hawaasa gaarii fi hawaasa qaalii sagaleen isin nuuf taatan sagaleen isin naaf taatan hedduu na boonsee hedduun itti gammade namoonni kaleessa wajjin qabsaa'aa turre namoonni kaleessa wajjin dhama'aa turre hedduun callisanii namoonni miskiinan qofaa kana dhiyaatanii fi kana beekan yeroo akkasitti sagalee naaf tahan gammachuu guddaan dhagahame
gammachuu guddaan dhagahame ammas hordoftoota peejii kootii galatoomaa ulfaadha annaga qabaa waa takka hin taane isin jaaladha isin kabajaa naaf jiraadha hundi keessanuu bakkuma jirtanitti akkuma jirtanitti kana qofaa miti gadda kee kadhuunfaadha kan gamtaadha kan hawaasaa hundaahu kanneen na wajjin baatan kanneen na wajjin dhamaatan hundi keessan galatoomaa ulfaadhaadha rabbi sirra haa jaallatu bakkuma jirtanitti akkuma jirtanitti naganaaf qabaadha waliif du'aa godha dhibamaa hedduu qabna hidhamaa hedduu qabna rakkata hedduu qabna beelaa hedduu qabna hunda isaatu akkuma jiranitti bakkuma jiranitti bira dhaabbachuu akka qabdan gamanumaan dhaamsa isiniif gochaatiin woroonni meeseejii na gootan hedduu keessan meeseejiin keessan turullee isin deebisuun kiyya ni beekama oolee bulees meeseejii keessan hundi isin biraan hin gahaa namoonni hirmaannaa khayrii irratti tola ooltummaa barbaadan yoo jiraattan nu dubbisuu dandeessan tola ooltummaa waan gaarii dalaguudhaaf yoo barbaadan nu dubbisuu dandeessanii kallattii hundaan dhaayinee hawaasa keessan haadhisee abbaa kee hunda cinaa dhaabbannaa hadalaynu tokkoffaa daandii rabbii karaa rabbii waan karaa rabbii keessan hin baafnee fi waan dhugaa waan haqaa irratti waan achirraa fi waan ummata keenya ta'u hunda waan amantaa ta'een tunne waan mootummaa fi ummata walitti hin buufne hunda ni dalayna kanaaf anarra laayivii barbaadu sun taane naga qabaachuu goo hannu Oromiyaa magaalaa Finfinnee istiidiyoo hiliifitti argamu ko isiniif ibsuudhaa fi kanaaf sagalee kataatan ana qofaaf osoo hin taane dhibamaa hedduu miidhamaa hedduu kan wayyaanee dhiitte kan wayyaanee miite hedduu jira ka ilma haadha qarqaaru irraa ajjeesanii kan intala haadha gargaartu irraa ajjeesanii ka abbaa ijoollee irraa ajjeesanii ka ijoollee irraa haadha ajjeesanii ni beektan hunda kanaaf kana duubaa deemnee yeroon duukaa buunee dalagnee as baafnu dhihoodhaa hangama gootin sa'aa 24 isin tajaajiludhaaf qophiidha nagaan naaf bulaa isin jaaladhaa isin kabajaa nagaan tura